Ashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube channel kiyyaa nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa fayyaa kootii jaalata waaqayyo siis akka fayyaa nagaa taasisan maqaa waaqayyoon abdiin qaba kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube channel kiyyaa horoon jalqaba irraa kaastanii hanga maatiin wajjin jirtan baga nagaan dhufsan nooraa isiniin jedha horoon YouTube kiyyaa yookiin immoo viidiyoon kun irraa isiniif subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel kiyyaa isiniin jedha akkasumas viidiyoo kana jalqabu keessaniin duratti like gochuu hin dagatina akkasumas immoo comment yaada video kana irratti qabdan isiniin jedha guyyaa irraa kana video kana waraabuudhaaf yeroo sadii video waraabee keetiin intolan dallate sababni isaa yeroo tokko makkee feedoon cufini waraabee waan ta'eef kanatti baay'een dhaga'amu video gubbaatti baay'ee tokko iyyaa waan ta'eef bubbee guddaa waan jiru fakkaata yeroo lammaffaatiif demoo waraabee kee namni biraas hojjechaa jira sagalee meeshaa sirriitti seenee jira nama jee qabaate kan hundi hojii video akkana jiru kan waraabuudha amma kana wajjin dadhabe garuu anyways waraabee tinise waan ta'eef waraabee inna maal isin video dhifee akkuma dur irratti argitan guyyaa irraa kana moringaadha jechuudha. Moringaan qe'ee warra kanaa hin jira. Ijoolleen baay'een kan dura fosoliyaadhaa naan jettanii turtanii fosoliyaa miti moringaan akkanuma jira akkuma video yeroo darbe hojjete kalee eeggadda gadi isin dhiisee irra jiru sanatti suurri isaa akkasuma jira jechuudha. Waraabuudhaaf nan hin tolas malee gahee keenya jira. Kana mal yeroo hunda saalonaa wajjin hojjetu miti kana caalaan gurgurlamu yeroo waxii isaa nyaadeen beekan waan muka waan ta'eef baay'ee jajjabaata kanaan booda miiccimaa hiwwaxamaa jechuudha akkumatuma isaa kanaan hiwwaxama shunkurtii timaatimii itti godhanii nyaata biraa hojjetan hojjetama qoqaasaas akkasittiin hojjetama jechuudha garaa keechaa firee qaba akkasinitti mul'atu natti jabaatee ka firee garaa isaa keechaa jechuudha firee isaa garaa keechaa kun dammoo inni kun fireeshidha baay'ee tokkoon gurguddanne waan ta'eef guddate taanaan namaaf hin cabu amma inni sun hin cabdi ishiin kun jechuudha akkaratti inni kun amma hin nyaatamu waxii wajjin fireen isaa kana caala yoo gaamare immoo fireen isaa waan jajjabaatuuf eenyudha hin jajjabaata sirriitti jechuudha. Inni biraa immoo akkamitti margaa fireen isaa kun lafatti harca'u kan isaati lafatti falafalamiin margaas jechuudha warri kun hin qabu garuu yaa biyya kanatti akka biyya keenyaas miti waan ta'eef biyyan isaanii hin beekne gubbaarra jira bubbeedhaan isin jiga mukti isaa biyyi kun yaa gamaa gamaan seeraamikiidha jidduu kana muka dhaabu waan ta'eef bakka itti hidda isaatiin lafa jala deemus nyaata gaasiin argatu natti fakkaata kanaaf ta'uu danda'a gini gubbaarra jira jechuudha jabina hin qabu baalli isaa immoo akkana jira jechuudha. Inni kun hin nyaatama shamaxxatame. Laala moringaa akkasitti afaan Oromooti waasaa beeka afaan Amaaraatiin garuu sheefarraa hojjetama jedhan akkasitti agarsiisuu barbaadeen isa kana immoo hin miiccamee irraa shamaxxatama jechuudha. Salaataadhaaf nyaata biraa yeroo shukshukaa hojjetan shukshukaa hojjetan hojjetama minya lixii wajjin isin tolfamu lixii baraaxaa fa'aa hojjetu bukeechanii jechuudha lixii baraaxaa wajjiniin baraaxaa jechuun qeexxaa jechuudha baraaxaa jedhuun araboonni baraaxaa chappaatii fa'aa gisee hojjetan nyaata isaanii keessaan dhaban warri hindiitii fi warri waan galleef akkasittiin ciramee baalli isaa kun miiccamee salaaxaatti dabalamee nyaatama tokkoffaanii lammaffaan immoo kubuma isaa akkatti gisee roozii nyaata roozitti qicatanii akkasitti isin nyaata waraabonni roozii wajjin faayidaan isaa sukkaaraaf anis kan arge warri mana kana sukkaara nama qabutu fayyadama oduu nama akkaatti kutee ittiin taphachuu kiyya kan arge dhugaa rabbii kunoo torban tokko gannanniisa torban tokkoof ittiin taphattee moringaadhaan naan jedhani waan ta'eef giseen kutuyyuu gisee baay'ee akkanatti hin kutu masalaalee muka isaatti hirkifamee ol baamee irraa muramu muka biraa muka giishxaa jiraasi muka giishxaa sanitti muka giishxaa sanitti masalaalee hirkifannee asirraa akkasittiin jechuudha baala isaa akkatti shamaxxanna ol deema waan ta'eef fakkiin ol hin deemne fakkiin achumatti bal'atuuf akkanatti shamaxxannaa jechuudha irra malee akkanatti kun akkaatti kuteen arginaan immoo ol fagaata boodeen irraa kutuuf natti jechuudha giseen dura dhufu tokko akkanatti olii xadheefaa gadi gottotee irraa shamaxxatadha ture waggaa seenni akka irratti gadi jeeqa mukti isaa humna hin qabu dameessa
Maqaa koo zimbiyeetu akka tajaajilataa jechuudha yeroo qabdu. Ani immoo inni citeen irraa shamattatan shamattadhee kanaafis balaa keessa godhee dhufa ture achiin akkanaa miti moringaan baay'ee waan barbaadamu. Inni gabaarraa bitan immoo akka dafee guddatuuf qorrisa jalatti naqu waan ta'eef inni sun faayidaarra hin qabu. Yang jedhama malee jechuudha. Isa kana inni kun oriijinaal yaa lafa faca'ee margee bishaan bichaa dhugaatetti uumamaan guddata. Inni mana keessatti facaasanii kana fakkaatan lammaffaan dammoo shaayii isaatis hin dhugamu. Amma qorreera. Duratti irraa dhugaaf viidiyoo isin hojjedhe bira garree. Amma qorree jira. Innaa viidiyoon isaa ufuma kiyya koopiraatii fida waan ta'eef sagaleen taane of keessaa qaba sagalee bobbee waan ta'eef hin dallate malee diroo waraabee jechuudha. Shaayii isaarree jira bara. Miicitanii tuma bishaan daffistanii keessa gadi buusu magariisa wayiiti garuu viidiyoo irratti garuu baay'ee magariisa miti. Moringaanii kaza. Ini dura tokko nan dhugaa madhiiseera. Sababni isaa qaamni isaa banaa tola waan ta'eef yoo suusii natti ta'e boru biyya kiyya galee eecha deemee fida. Moo mataa daddee moringaan hin jiru jechuudha kanaaf jedheetiin dhiisee tokko kana lammaffaan dammoo mataa hin dibatama. Ani irra YouTube biratti argee gisee baay'ee warri mana kanaa baay'ee jaallatu waan ta'eef maqaan isaa maalidha jennaan moringaadha naan jedhan. Ingiliffaan hoo jedhu. Naa okay. Inna nawamaniitiin deemee akkuma argitanii durarri kan turre amma uniformii kiyyaan deemee dhufee jira jechuudha. Dhugaa ani viidiyoo hojjechuun naaf hin mijatu. Kanaaf jedheetiin ani viidiyoo garaagaraa akkasumas immoo suura garaagaraa kofar godhadhee ta'e viidiyoo hojjedhuuf sababa kanaati jechuudha. Yeroo meeqa kan isaan naman qofti yeroo meeqa dhugaa rabbi. Naa viidiyoo hojjechuun naaf hin mijatu kanaaf yaa akkana viidiyoo hojjedhus warri waan hin beekneef kanaaf jedheetiin inni biraan muu maalinni Kibati moringa jechuudha. Hojjadheen tuani kibati bira wajjin walitti qabattee argisiisan jirtu. Waan hojjedhu otoo viidiyoodhaan sitti agarsiisaa hojjedhee dasneedha garuu waan argitan kanatti naaf isa meeyyamu natti fakkaatu hin beekan akka YouTube qabu. Magariisaadha jechuudha. Inni kunis baay'ee bareedaadha jedhanii hojjadheen ture. Akkuma argitan magariisa. Kibati itti garuu magariisa hin turre. Moringaa kana jechuudha baala isaa kana guuree fidee miicee aduutti goggosee maashiniidhaan daakee isaan booda immoo qibaatiin qabu wajjin walitti makee guyyaa muraasa ani gibaazee torban isteekisuu dandeechu torban lama isteekisuu dandeechu dibadhee dibaatii isaa yeroo lama qofa dibadhee yeroo lama dibadhee yeroo lama dibadhee yeroo tokko qofa dibadhee. Yeroo tokko qofan dibadhee sababni isaa maaliif dibadhee inni akkuma argitan magariisa miti asirraanis magariisa shaashin kiyya keessa akkasuma magariisa ta'e wal bahee cumaanan dafee toon ofirraa yaa shaampoo yaa bishaan jedhu sababni isaa warri kiyya gaala qabu baalli akkana jiru tokko jira kan gaalli affeellamee gaalli dhugaa jechuudha gaafa kan gaalaa sun dhuma jedhee mataa kee dibattee fixxanaan jedhu jedheetuman magariisa kiyya dafee ofirraa dhike jechuudha. Kanaaf hin dibanne qibaatii kanarree ama viidiyoo yeroo hojjedhuun yaadadhee fide malee qibaatii kana fayyadamaa hin jiru. Fayyadamaa jiru garuu hojjedhee hin jira. Fayyadamaa hin jiru siniin jedha tokkoffaa isaanii. Inni tokko kana fakkaata. Inni lammaffaan dammoo daakuu isaa yeroo sana aduutti dafee goggogsee yeroo sana hoggaan goggogsu yoo sagalee makiinaa dhagee oolan galcha. Yoo nallaalu nama biraati. Namicha dhufe jedhee jechuudha. Maaliif cirtee moringaa hoolaan jedhu mataan dibaddan jedhaani araboonni mana mataa dibatan kana baay'inaan hin jaallatan waan ta'eef dhoksii qopheeffachuu barbaade yoo mukichi irree goggogee situu goggogsee jechuu danda'u yaa wanni beektan wanni nu fayyadamnu yoo dhumes situu fidde jedhanii kanaaf yoo akka isaan akkasii yookiin dammoo yoo wanni ta'e bakka siisii akka sanaa jira waan hin barbaanneef dhoksee kutee fidee miicii aduutti hafee goggogsee dhugaa aduu biyya haramaa kan nama goggogsu kanaan yoo xiqqaate torban tokko walitti naa goggogee jechuudha. Gurri kiyya haaluma yeroo kamiyyuu jechuudha yoo ta'e gurri kiyya haala jira. Yoo sagalee makiinaa dhagee namichi dhufee akka inni agarra yoo langalche. Hommoonni deemee isa ta'uu baate galan deemsa. Baay'ee tokko hojii makaa kiyya argee goggogsee maashiniitti daakee isaan booda immoo YouTube irraa akka laaletti jechuudha. Qibaatii qabdu wajjin walitti maktee dibachuu dandeessa jedhanii. Qibaatiin qabu wajjin daakuu muriin daakuu walitti qabee litti godhee mataa dibadhee. Bahin baataa hin ba'u. Yoo xiqqaate sa'aatii 5 ol jechuudha kan inni shaaworii fidhan. Shaampuun itti hin dhaqne jiru. Maaliif akka inni keessaa ba'uuf bishaan ORT jijjiire. Bishaan qorraadha miti kan isaanii qatan.
bishaan jiddu galaa yookiin immoo bishaan labbe jedhamu ofitti naqeetti ofirraa dhiqootti geennes omaanarraa bahuu didee garuu turtii yookiin immoo turtii isaatii dheeraa boodanarraa bahee achi nama immoo maali namichi deemee jira yoonan miicee afee goggosu namni na argu hin jiru akkasumas immoo gaafa sammuuddaman waan handaaf famirra deebi'ee sirriitti qopheechuu qaba jedhee nama saawwanii kana hin jiruunni ciree goggogsee daakee sirriitti hin daakee amma anduraa san bareedee shafaf godheetu man daakee hattuu beekta miti waan namni qodaa namaatti marqatu bilcheeffatu jedhanii attee waan daakaa jiru sirriitti diqiqee goone aduusan kanaaf wanna daakuusa sirriitti hin daakine jedhee amma immoo fideetoo sirriitti daakee isaan daakisan iyyuu dammoo gingilchee bakka daakuu wajjin tokko jiballee xixxi kan jedhe kan macarrashaa jechuudha isa sana immoo dibadhee tokkichuma inumaaniyyuu ni daakuun kun jechuudha amma gogaa mataatti ganna qabachuutti kan sirriitti daakee kun yoo xiqqaate sa'aatii 3 ol shaaworii keessa ture yaa ta'u malee ammayyuu na keessaan dhuman morna dhukkubee jennaan hin bee malee bishaan keessa dhuman kanaaf zayitii moringaa hin beeku irra magariisa waan ta'een alaa mul'atee fanniisee faayidaa isaa dibadhee hin beeku faayidaa isaa agarree makanaatitti paawudarii isaa damma katireetimantitti dibadhee yeroo lamaaf kun haala gaariidhaan dibadhee mataa keessa na ba'uu didee qibaata sitti godheen jira wanni ittiin godhe wanni itti rafan jiru yeroo mataa nama qabata mataarra nama hin ba'u amma gizee baay'ee dhiqadhee sa'aatii dheeraa turee dadhabee jennaan keessaa beetiin talbaaf fiilladhee jedha amma talbaa mataa kee dibadhee talbaa isa wajjiniin qibaatee itti naqee looyee yoo ba'e jedheetiniin akkuma argitan kunoo talbaa feelee hin qaba jechuudha. Talbaa inni kun talbaa feelee akka inni qorruuf lafa godhe kunoo naa qorree jira amma ganaan talbaa kana itti dibee deemee ofirraa dhiqachuu. Sirees amma ganaan talbaa kana itti dibee deemee ofirraa dhiqaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaata moringaa paawudarii piliisiin dibatina. Mataa kee irraan baanii mataa keessan keessaan bu'u. Saamni isaa mataan kee gaggabaabaadha. Tokkoffaan lammaffaan dama mataan kee haphiidha. Kan mataa kee haphii fi gaggabaabaa kana keessaan baanii warri mataa gaarii qabdan. Kana biratti immoo filaadhaan waggaa filee amma tokko hin baa waan ta'eef mataan kee akka jirutti naalaa badee jechuudha. Amma jecha dhiqee akka hin jedhu hin beeku. Garuu yuutuub irra galtanii moringaa mataa akka itti fayyadamu akka ajaa'ibaatti fayyadamu. Gara qibaatiitiin nama kanatti fayyadame gara paawudariitiin garuu kisaaraa amma kana jenne keessa seenaa jechuudha. Kana isiniin jedha guyyaarraa kana. Videoon kun dositti tolee like, share, subscribe gochuudhaan itti fufaa isiniin jedha yeroo baay'ee viidiyoo hojjechuu bakka naaf hin mijatu akkuma argaa jirta viidiyoo hojjechuu guyyaa 3-4 keessatti amma samas viidiyoo gisee hojjete irraa ka'uun yaadni itti viidiyoo hojjechuudhaaf itti dhuftaa sun iyyuu nama jalaa bada waan ta'eef baay'ee tokko viidiyoo hojjechuudhaan naaf hin mijatu sababa kanaatiif suura yookiin immoo viidiyoo garaagaraa godhee hojjedha soo sana itti fufuu naa wayyaa soo sana itti fufaas gara fuulduraatti isiniin jedha waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa yeroo itti aanuu yeroo biraa dammoo viidiyoo biraatti namoota walitti deebinutti nagaatti tura.